Oduu aagaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee godina Booranaa hongeen miidhamaa fi dararamaa jiraniif deeggarsa namoomaa nyaataa horii birrii miliyoona 255 ta'u deeggarsa taasise galatoomaa jennaan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee osoo Finfinneen magaalli keechan magaalli guddoon Oromiyaa fi ani handhoorree Oromiyaa Finfinneen osoo jiru ummanni kiyya hin quuqu ummanni kiyya hin dararamu waan jetti fakkaate. Akkasumas kantiibaan magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adaanech Abeebee galata guddaa Oromoo fi ummata Booranaa biraa qabdi. Maaliif yoo jenne akkuma dhiheenya kana isiniif ibsinee turre guyyoota 2 fi 3 dura magaalli Finfinnee kan kantiibaan magaalaa Finfinnee akka miliyoona 100,000 kennee ture ni yaadatama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee godina Booranaa hongee miidhame deeggarsa namoomaa fi nyaata horii birrii miliyoona 255 olitti tilmaamamu deeggaruun gara godinichaatti imalchiisaa jira. Kantiibaa Adaanech rakkoon godina Booranaa mudate rakkoo naannichaa qofaan dhiifamu osoo hin taane hirmaannaa olaanaa kan barbaadu waan ta'eef bulchiinsi magaalichaa abbootii qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa fi kutaalee magaalaa hirmaachisuun akka waliigalaatti bifaa fi maallaqaan deeggarsa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 55 ta'u deeggaruu ibsaniiru. Ummata magaalichaa fi dhaabbileen deeggarsa kana irratti hirmaatanis galateeffatamaniiru. Gara biraatiin abbootiin qabeenyaa hedduun aantummaa isaan ummata isaaniitiif qaban karaa hedduun agarsiisaa akkuma turan ammallee ummata keenya bira ni jirra yoomuu ni dhaabbana jechuudhaan deeggarsa maallaqaa fi deeggarsa midhaan nyaataa garaagaraa gochaa jiranii. Isaan keessaa akkuma dhiheenya isiniif ibsinee turre kanneen akka yaadataa Juneedii Bakar yookaan immoo Brighton Training Company yookaan abbaa qabeenya Brighton Training Company jechuudha. Kan biraa immoo obbo Israa'el Dagaagaa isaan lacheenu miliyoona 10 kennuudhaan ummata isaanii bira yookaan ummata Booranaa cinaa dhaabbatanii jiran jechuudha. Namoonni kunneen namoota abbaa qabeenyota Oromiyaan qabdu keessaa namoota jalqaba kennuudhaan karaa banan jechuudha. Inni biraa immoo baankota Oromiyaan qabdu keessaa baankiin adda dureen qarqaarsa yookaan immoo deeggarsa ummata kanaaf fudhe keessaa baankiin qonnaan bultoota fi horsiisee bultoota baankiin hojii gamtaa Oromiyaa birrii miliyoona 100,000 gumaacheera. Pirezidaantiin baankichaa obbo Darribee Asfaaw galatoomaa ummata keessan ummata Booranaa miidhamaa jiranii fi dararamaa jiran cinaa dhaabbachuu keessaniif galanni keenya bilisummaa haa taatu. Ammallee namoota humnaa fi wanta danda'an hundaan ummata kana cinaa sagalee ta'aa jiranii fi namoota ummata Booranaa cinaa dhaabbachaa jiran namni maallaqa qofaan osoo hin taane humnaa fi sagalee ta'uudhaan kanneen akka obbo Raayyaa Mancaa yookaan immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa nama jabaa fi nama Oromoon qabdu keessaa akkuma namni hunduu beeku Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa miidiyaa garaagaraa TikTok, YouTube fi Facebook miidiyaa ofii qabu hunda gargaaramuudhaan yeroo garaagaraatti fi haala hunda keessatti yeroo inni ummata miidhame hunda cinaa dhaabatu argina. Ammas akkuma beekamu ummata Booranaa cinaa live yookaan immoo Facebook fi YouTube irratti live ta'uudhaan maallaqa ummata irraa guuruudhaan saba miidhame kana biraan gahuudhaan adda dureedhaan nama hirmaannaa fi tattaaffii guddaa ummata kanaaf godhaa jirudha. Raayyaa keenya nu jabaadhu si jaalanne siin jenna. Karaa biraatiin ammallee haala garaagaraatiin akka maallaqni fi gargaarsi adda addaa godhamaa jiru agaraa jirra. Garuu gargaarsi fi deeggarsi hanga ammaatti godhamaa jiru kunillee ummata miidhame kanaaf yookaan immoo ummata dararamaa jiru kanaaf ummata hongeen akka malee miite kanaaf gahaa miti. Ammallee saawwanii fi loowwanii fi ummanni Booranaa akkuma beela fi
hoongedhaan dararamaa jiran. Kanaafuu ammallee uummata Booranaatiif sagalee haa taanu, kara dandeenye fi haala dandeenye hundaan uummata kana bira haa dhaabbannu. Maaliif uummata kana akkuma yeroo hunda jedhaa jirru uummata Booranaa dhabuuf deemnaa. Osoo uummanni Oromoo dhiifama, osoo uummanni Oromoo miliyoonni 50 ol jiru uummanni kun dhumuu hin qabanu. Kanaafuu bira haa dhaabbannu Oromoo koo isin jenna. Wanta dandeettan hundaan sagalee qabu sagalee ta'uudhaan akka bira dhaabbattan isinin jenna. Artistoonni Oromollee walitti dhufuudhaan akka koonsartii guddaa Finfinnee irratti gaggeessuuf deeman himamaa jira. Kun yaada dansaa fi yaada bareedaadha. Maaliif koonsartii kanarratti artistoota bebbeekamoo hundi dhufuudhaan hirmaatuudhaan uummanni guutuun hirmaatuudhaan galiin koonsartii kana irraa galu immoo parsantiin dhibbii akka uummata kanaaf galuu fi deeggarsa uummata kanaa akka ta'u himamaa jira. Kun waan dansaa fi waan gaariidha. Artistoonni keenyallee jabaadha. Uummanni Oromollee uummanni kabajamaa fi uummanni sabni guddaan kun isin duuba jira. Kanaaf isinis jabaadha isinin jenna. Galatooma. Dhuma irrattis nutis atis hundi keenyas Booranaadha. Uummata Booranaa cinaa ni dhaabbanna. Uummanni Booranaa uummata keenya, nutis Boorana.